Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ni amannaame. Bakkuma jirtanitti nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga hundeeffama Waaldaa Ijoollee Waaqayyoo waggaa tokkoffaa kan biyya keessatti kabajamuun isin ga'e. Egaa akkuma beekamu yeroo darbe Waaldaan Ijoollee Waaqayyoo gama waasaappitiin hundeeffama waggaa tokkoffaa isaa haala adda ta'een kabajamee turuun isaanii yaadatama. Amma immoo biyya keessatti fulbaana guyyaa 29 fi guyyaa 30 mana amantaa Baala Waldeedhaan Kaakaatti waan kabajatuuf namoonni Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Walisoo keessatti argamtan akkasuma illee namoonni naannoo bira irratti argamtan kabajaa fi jaalalaan isin beeksifna. Waaldaan Ijoollee Waaqayyoo fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'uu fi hojii boonsaa hedduu kan hojjete yoo ta'u ammas bifa adda ta'een uummata isaa barsiisuudhaaf qophii isaa xumuree waan jiruuf gara mana Waaqayyoo dhaqna yeroo naan jedhan ani nan gammade jedhe abbaan keenya qulqullichi Daawit faarsaa 122 lakkoofsa 1 irratti akkuma dubbate adaraa isinis akka irraa hin hafne isiniin jenna. Gubaa'ii kana irratti namoonni baay'een ni argamu jedhamee yaadama. Barsiisonni fi faarfattoonni guyyaa sana irratti argamanis kan armaan gadiiti. Abbaa Taammiruu Shifarraa, Barsiisaa Abbaayinaa Ayyala, Barsiisaa Waldee Seefuu, Faarfataa Walgaa Girmaa'ee, Faarfataa Firii Waaqshuuma fi Faarfattuu Qananii Tarreessa akkasumas kiraaraan kan nu waliin turu Bilisummaa Tasfaa'ee irratti waan argamaniif isinis irratti argamtanii abboota keenya akka qooddattan barumsa lubbuu keessanii akka argattan fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa Waaldaan Ijoollee Waaqayyoo hojii hedduu hojjetee ta'uun isaa akka hojjete ni beekama. Isaan keessaa muraasni isaanii manneen amantaa cufaman bansiisee jira. Barattoota dilbataa manneen amantaa 27f macaafota afaan Oromootiin gosa garaa garaatiin bituudhaan macaafota 157 gumaachee jira. Gosoonni macaafota kanaas qoqqoodiinsi isaanii kan armaan gadiiti. Ortodoksii Oromiyaatiin 15, Raajii Maariyaamii 9, Barnoota Amantaa 25, Sirna Tsoomaa fi Qurbaanaa 10, Yeeyyiiwwan Buttuu 10, Adeemsa hin barbaachifne dargaggootaaf 10, Qo'annaa Kitaabota Qulqulluu kutaa 1ffaa 10, Qo'annaa Kitaaba Qulqulluu kutaa 2ffaa 7, Seera mana Kiristaanaa 5, Daandii Qulqullootaa 5, Utubaa Amantaa 10, Kitaaba Taabotaa Kabaja Taabotaa 5, Dubbii Maariyaamii 16 fi Kitaaba Bara Xumuraa 20 gumaachee jira. Maal kana qofare? Waaldaan Ijoollee Waaqayyoo barattoota dilbataa 10 walitti qabuudhaan barsiisee eebbisiisuudhaan hojiitti bobbaasee jira. Akkasumas gubaa'ii qopheessuudhaan namoota maalummaa amantaa isaanii osoo hin beekin mana amantaa keessaa ba'an gara mana amantaatti akka deebisan taasisee jira. Xoofoo abbaa keenya Fayyisaa Addunyaa Madaa'ani'aalam hundeessuudhaan namoota hedduu gammachiisee jira. Kana malees maaddii qopheessuudhaan nyaachisee namoota irraa heebbaa argatee imala manneen amantaa gargaarsa hin qabne jajjabeessuudhaan kan abdii kutatan abdii itti horee gara fuulduraatti isaan waliin akka jiru itti himee jira. Egaa kanan amma tuqe kun muraasa isaaniiti malee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Waaldaan Ijoollee Waaqayyoo hojii hedduu hojjetee jira. Waaldaan Ijoollee Waaqayyoo gara fuulduraattis kaayyoo fi karoora guddaa qaba. Kanaafuu Waaldaa Ijoollee Waaqayyoo wajjin dhaabbachuu kan barbaadu